Dhibeen vaayirasii haarayaan maalummaan isaa ammatti hin beekamne naannoo kibba Itoophiyaatti mudachuun gabaafame. Raashiyaan piroojektota hojiilee albuudaa irratti walitti dhufeenya dinagdee Itoophiyaa waliin qabdu cimsuu akka barbaaddu himame. Hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa Itoophiyaan hulaa galaanaa gaafachuun dantaa biyyaalessaa qofa osoo hin taane dhimma bu'uura nageenyaati ja'an. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa birmadummaa biyyaa kabachiisuun seenaa boonsaa qabaa jahan. Kanneen hangafoota oduutii Arrastan Mahammad amma oduu bal'inaan. Dhibeen maalummaan isaa adda baasuuf qoratamaa jira jaamee heemooraajik feevar naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudachuu ministeerri fayyaa beeksise. Ibsa ministeerri kun sadaasa 12 baaseen hanga ammaatti namoonni 8 dhukkuba kanaan shakkamuun adda baafaman. Itti dabaluunis biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uun ka'umsa dhibichaa beekuu fi akka hin babal'anne to'achuuf akkasumas gareen deebii hatattamaa kennuu gara iddichaatti bobba'uun hojiin gamaggamaa fi qorannaa laaboraatoorii gaggeeffamaa jira ja'ame. Hojiin hawaasa hordofuu tuttuqaa ittisuu manarra deemuun adda baasuu fi kenniinsa tajaajila yaalaa cimee itti fufuus ibsame. Kana malees hawaasni hundi dhibicha ittisuuf of eeggannoo armaan gadii kana akka taasisan akeekkachiise. Wayitaa afaan funyaanii fi kutaaleen qaama biroo mallattoolee akka dhiiguu ho'ina qaamaa dabaluu gadi teessisuu fi ol deebisiisuun mul'ate saffisaan gara buufata fayyaa dhiyeenyatti argamutti imaluun qorannaa taasisu namoota dhibichaan shakkaman waliin tuttuqaan akka hin jiraanne of eeggannoo godhuu yeroo hunda harka saanitaayizarii yookaan saamunaan sirnaan dhiqachuun murteessaa ta'uun ifame. Dhaabbileen yaala fayyaa kamiyyuu naannoo isaa hordofuu adda baasuu qorannoo taasisuu yaaluu fi gabaasa godhuu qaba jaan. Itti dabaluunis ragaan dhimmicha ilaallatuu fi shakkiin yoo jiraate karaa sararoota bilbilaa 8335 fi 952 bilbiluun odeeffannoo kennuu fi fudhachuun kan danda'amu ta'uu ministeerri fayyaa beeksise. Raashiyaan piroojektota hojiilee albuudaa irratti walitti dhufeenya dinagdee Itoophiyaa waliin qabdu cimsuu akka barbaaddu himame. Raashiyaan hirmaannaa dameelee hojiiwwan albuudaa keessatti qabdu dabaluudhaaf walitti dhufeenya dinagdee Itoophiyaa waliin qabdu cimsuu akka barbaaddu ministeerri misooma dinagdee Raashiyaa Maaksim Reshetnikov ibsan. Reshetnikov kana kan dubbatan walgahii koomishiniin walta'iinsa dinagdee saayinsii teekinooloojii fi daldala Itoophiyaa fi Raashiyaa 9ffaan xumuramuu hordofee haasawa taasise irratti akka tahee dhaabbileen oduu Raashiyaa gabaasaa jiru. Dhimmoonni Raashiyaan gabaa Itoophiyaa keessatti hirmaachuu dabalatee dhimmoota ijoo irratti mari'achaa jiran kan jahan Reshetnikov kunis dameelee akka daldalaa qonnaa dhiyeessii xaa'oo oomishaa fi hojiiwwan qabeenya albuudaatii fa'aa akka ta'e ibsan. Itti dabaluunis gamalachuun tumsa daldalaa fi investimentii babal'isuuf tattaaffiin taasifamaa jiru cimsuuf fedhii akka qaban himan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kenneen biyyoonni lameen waliigalteewwan haaraa hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi tumsa dameelee adda addaa babal'isuuf kaayyeeffate mallatteessuun walgahii koomishinii waliinii 9ffaa xumuranii jiraachuu himan. Itoophiyaan dhaabbata daldala addunyaatti akka makamtuuf marii biyyoota lamaanii xumuruun tumsa saayinsii fi teekinooloojii biyyoota lamaanii babal'isuuf waliigaltee mallatteessuun walgahicha goolaban. Jillee Itoophiyaa kun qondaaltota akka ministeera innoveeshinii teekinooloojii akkasumas dura ta'aa koomishinii mootummaa giddugaleessaa Dr. Beelikoo Moollaa hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata investimentii Itoophiyaa Biruuk Taayyee hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata aksiyoona daandii Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalaa Uumaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata baabura lafarraa Itoophiyaa Hilleenaa Balaachoo dabalatee aangaa'ota olaanoo kana of keessatti hammateedha. Walgahiin kun murteewwan walgahii 8ffaa koomishinichaa muddee 2022 gaggeeffamee gamaggamuun gamlamaan dhimmoota ijoo gama dinagdee anniisaa teekinooloojii fi geejjiba irratti waliin tumsa qaban cimsuuf walii galanii jiran. Walgahiin koomishinii waloo kun marsaa 4ffaan bara 2026 Itoophiyaatti gaggeeffama jahamee jira. Hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa Itoophiyaan hulaa galaanaa gaafachuun dantaa biyyaalessaa qofa osoo hin taane dhimma bu'uura nageenyaati ja'an. Gaafii mirga abbummaa hulaa galaanaa Itoophiyaa dhimma dantaa biyyoolessaa qofa osoo hin taane dhimma bu'uura nageenyaa riijinii ta'uu hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsan. Akkaataan Itoophiyaan hulaa galaanaa itti dhabdee alseerummaa dalagamee fi daba biyya irratti raawwatame ta'us kaasan.
Galaana Diimaan waggoota kuma hedduuf kan Itoophiyaa ta'uusaa galmeen seenaa kan ibsu tahuu himuun hulaa galaanaa Itoophiyaa ta'ee tajaajilaa turuu dubbata obbo Qajeelan. Hulaan galaanaa kun Itoophiyaaf akka qaroominaatti ilaalamaa kan ture tahuus ibse. Bara mootii Aksumii jalqabee Galaanni Diimaan seenaa Itoophiyaa keessatti guddummaa fi qaroomina Itoophiyaa ibsaa kan ture ta'us seenaan ragaadha. Galaanni Diimaa Itoophiyaan waggoota kuma hedduuf abbummaan itti fayyadamaa turte bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti as shira siyaasaa garee tokkoon irraa mulqamee ja'an. Shirri Galaana Diimaa Itoophiyaan akka dhabdu taasifame kun immoo hawaasa biyyattii irratti rakkoo hamaa fide. Ummata obbolaa tokko Itoophiyaa fi Eertiraa qoqqooduun shira diinonni seenaa Itoophiyaa hojjetaniin biyya adda addaa godhanii jahan hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasan. Ummanni obbolaa tokko tahan Eertiraa fi Itoophiyaan karaan isaan itti adda bahan alseerummaa qabaachuusaa galmeen seenaa kan ibsu tahuu himan obbo Qajeelaan. Akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabdu itti taasifamee shira dalagamee fi seeraan fudhatama kan hin qabne tahuus ibsan. Buufanni doonii Asab qaama Itoophiyaa kan ture Asmaraarraa kiiloomeetira 500 fagaatee kan argamu yoo ta'u Itoophiyaatti dhiyoo tahuus himan. Bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran waan guddaadha, garuu naannoo Asab hojiin misoomaa tokkollee hin qaban. Misoomni naannichaas akkanatti dhaabbatee arguun dhimma yaaddeessaa tahuu ibsan. Gaafiin mirga abbummaa karra galaana Itoophiyaa qajeelfama kennuu fi fudhachuu irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu hubachiisan. Kunis guddina dinagdee hunda galeessa Itoophiyaa kan saffisiisu tahuu cimsanii akeekan. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa birmadummaa biyyaa kabachiisuun seenaa boonsaa qabaa ja'an. Humni qilleensaa birmadummaa biyyaa kabachiisuun seenaa boonsaa qabaa ja'an ajajaan olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa ilaalchisuun jiraattota magaalaa Adaamaa waliin marii gaggeesse. Wayita kanatti Leetinaal Jeneraal Yilmaan haasawa taasiseen humni qilleensaa gootota hedduu kan horatee dhaabbata aaviyeeshinii guddaa tahuu ibsan. Dhaabbatichi birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti seenaa boonsaa hojjechuu himuun qophaa'ummaa humna qilleensichaa uummanni akka beekuu fi dandeettii isaa akka cimsatuuf guyyaan hundeeffamaa ni kabajamaa ja'an. Haaluma kanaan hawaasni guyyichaa waloon akka kabajuuf waamicha dhiyeessan. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaa wabii nageenya biyya keenyaatii ja'an. Guyyaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaan agarsiisa aaviyeeshinii marii paanaalii fi sagantaalee garaagaraatiin ni kabajama. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture, sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.